Taate yeroo ammaa ijoollee Yaman keessatti deemaa jiru maayin Mustafaa fi sabboontuu jidduu icciitii guddaatu ga'ee jira jechuudha. Namni tokko jaalallee takka erga qabaate akkamitti ta biraa fuudhee harka irra kaayatee deema. Fatiyaan hoo maal jetti? Bahaariidhaan. Fatiyaan deebii akkana fokkataa maaliif bahaarii deebifte? Bahaar abbaa manaa isiiti jechuudha. Waan fedhi yoo balleessi deebi'ee dhiifama isa gaafachuun dogongora isaa san beekete jechuudha. Fatiyaan immoo akka dogongorte bakka kanatti dhibbuma dhibbatti naa beeka. Abbaa ijoollee keetii deeffadhu. Intala sanii jettee karaa hin banin. Ansin barbaadu ijoollee teetitti gali anis jala baagaaf jette ati yoo isin gabbaate isin asinus akka oseentummoo kana hubadhu isin jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam naga keessan fi keessan isin jechaan naga guddaa. Alhamdulillah galata rabbi. Viidiyoo mara qabadde isin dhufe akkuma beekamu waa'ee dhimma ijoollee Yemanii. Kanaafuu laayik gochuuf, sheer gochuuf, sabiskiraayib gochuuf, koomentii barreessaa warroonni nama arrabsatan immoo stop please nama arrabsinaa isin jechuu barbaada. Harkuma kee kana fuutee wayin hin laaqinni harkuma kee kana fuutee bakka hin taane isin jechuu barbaada. Kanaaf viidiyoon ani qabadhee isin dhufe akkuma beekamu dhimma yeroo ammaa ijoollee Yaman qilleensi itti bubbisee jira. Itti bubbisuun wanni itti bubbisee jira jechuudha. Ijoolleen kun duraan bakka namoonni yaada qaban keessa galaan akkana ta'anii ani beekullee namoonni yaada qabanis keessumaa jiranis sila ammayyuu kan jiru namoota yaada qaqqabuudha. Garuu immoo amma qilleensi itti bubbise. Qilleensi akkamitti itti bubbise? Kan bakka biraatti eegan, kan nama biraatti irratti eegan ijoollee san ijoollee Yaman irratti yuutubaroota Yaman hangaftoota irratti mul'achaa jira. Akkamitti jaalalleen tokko oduu jaalallee qabu, oduu qaadhimaa qabu, oduu qaafama fakkeenyaaf Mustafaan otoo sabboontuu qaadhimatee jira jechuudha. Garuu immoo akkamitti dhaqee dhalaa bira harka irra kaatee deema. Kun immoo waan fokkataadha. Lamaffaa mootuu Fatiyaan abbaa manaa isiitiin erga inni balleessaa ofii beekee alaa erga ari'amee erga manaa ba'ee isiin aarsu jedhee erga ba'ee ka'ee deebi'ee dhiifama isii gaafatu deebitee dhiifama san maaliif abbaa manaa isii sanirraa fudhachuu didde? Kun beeki balleessa tokko jechuudha. Maaliif hojjetanii nuti shamarran ni dogongora. Dhibbumaan dhibbate nama tokko balleessee yoo ka'ee dhiifama si gaafate maaliif dhiifama gochuu godhine? Kuni wanni dura tareef wanni dhufu garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf inni balleessa jaalatus dhiisus taatee kaameraa dubas waan fedhes godhus balleessama san argee deebii haadha mana isaatti dhiifama gaafachuun kabaja guddaa fi jaalala isii qabuuf. Isiin bultii namaatti seentee diidumootuyyuu maaliif jara kana keessatti jaalala maatii akkamii akka ta'e argiteetiniin bultii tana diigee itti seena ka jettu jechuudha. Namoonni yeroo ammaa kana si diiga malee si ijaaru. Hiriyyaan si diigaa si ijaaru. Ollaan si diigaa si ijaaru. Kan hubadhu eenyutu of ijaara? Mataa kee qofatu of ijaara. Nama tokko gaafa jaalattu, gaafa hiriyyaan mari'attu immoo gaafa mataa keetiin mari'atte, gaafa heerumtaatti maatii keetiin mari'attee yookiin hiriyyaa keetiin mari'attee tajaajillu. Tokko yoo gara gaarii si godhu tokko gara sharrii si godhu hundi isaa tokko yaadu kana mootu hubadhu jechuudha. Fatiyaa hin dogongorinii abbaa manaa kee deeffadhu isin jechuu barbaada. Waa'ee Mustafaa fi sabboontuu kan dubbanne ta'e fakkeenyaaf dhiirri tokko gaafa kaadhimaa takka qabu bakka biraa seenuu hin danda'u. Dhalaa biraa jala irra kaa'uu hin danda'u. Dhalaa Itoophiyaanii fakkeenyaaf diraamaa hojjechuun biraan godhu aadde rakkoo garuu immoo karaa irra deeman shaara karaa irra deeman irratti harka irra kaatee hammatee yoo kan dhugataa deemu ta'e isii saniifoo maal lafa ka'a? Isii saniifoo maal qaba? Isii saniifoo jaalala akkamii qaba? Qaadhimaa isaa tanaa jechuun jaalala akkamii qaba? Kuni maal agarsiisa? Mallattoo akkamii agarsiisa? Jibbiinsa odoo biyya tokko keessa jiran san odoo biyya tokko keessa jiran odoo balbala tokko odoo qaama yeroo hundaa argan rabbiin immoo dhugaa isii baasa feetee irra dhaabe Mustafaa jechuudha. Sabboontuu Mustafaa irra dhaabe. Sabboontuu nani jakiyyaan argee Mustafaa jakiyyaan argee jettee kanaaf jechuudha. Wallaahi ani namoota nama jaalatan fakkeenyaaf dhiirri tokko gaafa shamarran takka jaalatte shamarran takka illee gaafa dhiira tokko jaalatte of eeggannoo cimaan isin gochuu qabdu bitaa mirga laaluu fi dhiirrillee akkasuma bitaa mirga laaluu fi deebi'ee ammallee shamarran illee akkasuma bitaa mirga laaluu fi erga jaalatte kallattii tokko qofaan nama san jaalatte namni sun boruuf naaf ta'a namni keessumni namni sun jireenya boruu kiyyaaf abbaa manaa kiyyaa godhachuuf jettee shamarran jechuudha kallattii takkaan deemti. Kuni gara laafummaa shamarraniiti.
Dhiironni immoo utoo yookiin haadha manaa qaban utoo jaalallee qaban maaliif bakka biraa ilaalu? Maaliif shamarran biraa ilaalu? Waa'een kanaa kun wallaahi waan garaa nama nyaatu homa jiru jechuudha. Homa afaan bireessatti jiru. Waa'ee Mustafaa kana maal fudhadhee wallaahi dhugaa dubbachuuf mucaa wayiitu jaalallee isa jaalate. Jaalallee akka malee jaalate. Barataa yuunivarsiitii ta'anii isaan lachuun wal jaalatan jechuudha. Hedduu wal jaalatan sirrimatti wal jaalatan jaalala keessa galanii jaalala waggaa tokko wal jaalatan. Mucichi barumsa dhiisee yeroo hundumaa bilbilaanis ta'ee baqqaa galgalas yeroo garaagara bulanittis yeroo hundumaa isii wajjin sirriitti qaatiraa bule. Yaani yeroo hundumaa baqqaas yeroo isii kenna malee ofiif hin dhiyaanii barumsa isaa saniif hin kennu jechuudha. Waa'ee Mustafaa irraa kaasa jechuudha. Hiriyaa qaba. Hiriyaan takka nama diidi, hiriyaan takka nama ijaarti isin jechuudha jedha buleen kiyya. Gafa kanatti mucichi sirriitti jaalatee wal jaalannaa lichi kama daangaa darbee jaalala gubataa ibidda wal jaalanna jedhee jira. Sirrii sadarkaa dargaggummaa keessatti jaalalli gubataadha. Maaliif jaalalli ibidda jechuudha. Garuu jabaatuuf qaba. Jabaan of qabee ibidda san keessa tarkaanfatee bakka gahu gaha jechuudha. Amma ijoollee biyya Arabaa jedhanii miti. Ijoollee biyya Arabaa jedhu maal jedhu? Sadarkaa ijoollummaa isaanii sanii mana yaani utuu sadarkaan hin gahin fa'aa yaani ijoolleen umrii daa'imummaan biyya bahanii gaafa ho'a kana keessa seenanii bakka jabaatuuf qabee jedha malee kan maaliif mana namaa kana yaa'an rakkoo kanarraa jechuudha. Jaalallee yeroo awwaalaatiif nama guba akka ibiddaatti ibiduma akka mucichi jedhe jechuudha. Waggaa tokko jaalala akka ibiddaatti qabsiisaa turan. Baay'ee wal jaalatan jechuudha. Daangaa kan dabarfate akka inni dubbatutti beeka. Ani waa'ee beeka miti. Gaafa kaanitti mucichi jaalala wal jaalannu keessa hiriyaa qaba. Hiriyaa akka qaba inni jechuudha. Gaaf kanaan arga. Mucaan kun barumsatti akka dhiyaanne akka qo'anne bakka yeroo hundaa isiif kennu halkanis guyyaas. Bakka mucichi gaafa isin arginetti yaani mucichi daangaa dabarfate gaafa isin agarretti mataan isaa likiin darbu akka suusii namoota fakkeenyaaf buna dhugan namoota araada garaagaraa qaban akkas jedhee ture. Garuu mucaa hiriyaa isaa kun abboo maal yeroo tokko tokko abboo masaanuu fide jechuun itti eegale jechuudha. Maaliif erga ishee kana malee yakka barumsa hin qo'atu hin argaa hiriyaadha. Namni kun dadhabee barumsa kana keessa hafaa kan jedhu yaani mucichaa ni xiqqoo isiirraa jaalattullee xiqqoo jedhee inni fakkaata. Maaliif isaaf yaadete garuu mootii dubbicha eessa dhaqe garuu bakka biraa dhaqe jechuudha. Wanni kana fatiyallee ilaalchisaa asabboontullee ilaalchisa jechuudha. Maaliif amma gaafa kanatti mucichi simisteera tokkoffaa eegalanii simisteera tokkoffaa yeroo eegalan kana keessatti xumuranii simisteera kana boqonnaa bulii 15tu jira akka biyya keenyatti jechuudha. Bulii 15 kan isillee biyya deemtee innis akkasuma xobsaan dafinaa deebi'atu maal jedhu eeggataa ture. Mee amma asitti maa isin fakkaata? Jidduu kanatti mucaan kun waa'ee masaanutti kaase jaalallee lammaffaa yookiin immoo inaaffaa isin yookiin immoo akka isin yeroo hundaa isu amma fakkeenyaaf yaadni muciriyaa isaa yeroo hundaa yoo akkatti isiif gaggabsu taate dubartoonni tun hin beektan miti jedhee mucaan mala maleef jechuudha. Mucaan walumaa ka'ee ammallee intalli yuunivarsiitii keessa baratan isin silaa baadiyyaa deemtee dhufte jennaan guyyaatti dhuftutti himne isaa yookiin tarii shamarran yeroo tokko tokko nama jaalatu tokko sarpiraayis godhuu barbaadde amma yeroo kanatti mucaan amma intala tana otoo jaalachuun ta'initti akka qalbii godhee jaaladha jedhee jaalalatti seenan jechuudha. Yeroo kana isiin ees jirti isiin biyya jirti hin beeka garuu isiin immoo tuyyuu isa kana gammachiisuuf ta'a gara dhuftee gara yuunivarsiitii yeroo dhuftutti ittiin himne ani dhufee jira jettee ittiin himne zinjettee dhuftee bultee ganama argaa jechuudha. Yaani sa'aatii isaanii jechuudha boqonnaa isaanii intalli dhuftee jirti gurbichi garuu takka wajjiin eegalee jira. Maaliif inaaffan yookiin immoo tuyyuu masaanuun inni jedhu isii lamaffaa irratti fidii xiqqoo haa isin sitti inaaftu yaani haa isin iddoo siif qabattu yeroo hundaatti yeroo kenninii fi isillee yeroo si kennu garuu jarri lachuun yeroo saniif akka inni dubbatetti yeroo waaqii kennaa tura. Nama jaalala ibiddaa keessa jiru jarri lachuun
jedhe gaafa kana keessatti mucichi jaalala lammaffaa eegala. Qalbii godheetti garuu hin jaalanne akka qalbii godhee eegala. Gaafa kana keessatti yeroo eegalu kana keessatti amma otoo ooleen buliin isiisa rabbiin ofeetti fida. Maaliif ree inni hin jaalatu malee garuu isin ni jaalatti. Inni maal jedhaa ture? Otoo na jaalate ta'e baadiyyaa torbee tokko dhiitu jecha kan ture hin bulii hanga sanitti teessu jedhe kan ture keessa isaatitti mala hiriyaan isaa maleef kana ka'ee bakka biraatti geesse intala bira jaaladhaa. Intallee gaaffii jaalalaa gaafa dhannu duraanuu isa jaaladhu jedhe wanti sheexaana isinii galee fedhee ijoolletti lama walitti oofe gafkaanii isiidha nama deemanii ijoolleen lama wal jaalatan kun wal arganii isheen isaa wajjii deemtuun argite ijoollee lama wajjii deeman arganii jaalallee isii kan hin argite waan dubbatu walaattee naasuun gizee san inni na'eefi yookiin isiin naate suni ilaan deebine jechuudha. Ilaa hamma ammaatti hin deebine. Kuni maaliif ta'a? Maalirraa kan ka'e waan kana haasa isinii galee namni tokko gaafa dhiifama siin jedhee dhiifama si gaafate shamarran daangaa dabarfate nama. Mucichi suni waggaa tokkoof dhiifama si gaafachaa ture jedhe. Isii maaltu itti dhagamare yeroo santu dura dhufa. Inni galee yeroo inni ishee wajjin deemu sanuttis dura jedha. Gaafa kana dhiifama waggaa tokko dhiisate dhiifama yeroo namaatti jiru waan waggaa meeqa duraati jedhe yeroo faatu. Gaafa dhiirri tokko dhufee dhiifama si gaafatu battalatti dhiifama godhe. Sammuu bal'achuu dirqama keenya. Bultii keenya ho'aa, bultii keenya bareedaa, bultii jaalallee keenya bareedaa, abbaa manaa keenya bareedaa bittinneessurra otoo dhiifama inni sii godhisan bakkumatti irraa fudhatte namni kun badii isaa beekee dhiifama naa godhee namni kun waan san hojjetee beekee dhiifama naa godhette dhiifama godhuufiin dirqama keetti malee gaafa illi kuuftee illi hamaa keessa seentee jireenya kee mi'aawaa jireenya kee bareedaa santu si harkaa diigama. Burhoo eessa seente jireenya fokkataa keessa seenta. Ka bakka an jiraa miti akkanumatti ka keessaa ba'uu hin dandeenye. Hanga lubbuun jirtu keessa seenta. Maaliif maatii jaalalaa keessaa gaafa baatu bakka jaalalaa keessaa nama jaalalisiif qabu keessaa gaafa otoo nama jaalattuun argattu akkasitti kasi jaalatu. Yoo namni sun sitti gafe irra siif caalaa keessattuu shamarran jechuudha. Garuu amma saboontulleen tarii Mustafaan inaaffaa isa jedhamu yookiin immoo inaafsisuuf waan san godhuu danda'a. Ati immoo gaafa gaafii jaalalaa inni siif dhiyeessate battalumatti nama kanaa dhiiftee wajjin jiraachuu dirqama keeti. Maaliif qaadhimaa kee waan ta'eef bakka biraan jiru. Dhiirri isa malee hin jiru jedhu. Dhiirri miiliyeenatu jira lafa kanarra jiru. Dhiirri hundi tokko miti jechuudha. Abdilleen icciitii kana baasuu isaatti garuu ittis gammadus otoo wanni hundi miidiyaa kanarratti bayuu baatee itti gammada. Maaliif saboontuu fi Mustafaa amma namni baay'inaan wal dhaban jedhanillee yaadan hin beeku. Anis hin beeku isinis yaaddan jechuudha. Kuni dhimma namaa garuu dhimma isaanii ta'us garuu nutiif barumsa nuuf ta'a. Namni yoo dhiifama si gaafate dirqama dhiifama godhuufi. Amma namoonni irra guddinaan kan wal miidhan shamarran keenya yoo dhiira tokkoof dhalaa tokko wal biratti arganii jaalatan sirriidha nama aarsa. Garuu aartus dirqama dhiisuun kee yoo dhiifama si gaafate balleessaa isaa san dhiifama deebi'ee si gaafate ati immoo dhiifama san irra dabarsiteef lammaffaa yoo deebi'e sadaffaa yoo deebi'e dhuma isaati jechuudha. Maaliif ati amma dandeetti jibbaata geetti jechuudha. Maaliif irree yaani ittiin gaafne isa sitti gafe waan ta'eef kan akkasitti naaf fudhadhu isin jechuu barbaada. Fatiyallee baariin balleessee ani bultii diiguun barbaadu namni bultii si diiguu barbaada namni jireenya kee bittinneessu dhugaadha wallaahi billah ilmi namaa kun jireenya namaa bittinneessuu barbaadu malee abbattan ijaaruun barbaadu. Abbaa fedhee ta'e hadiiqatis argee hoteelatis argee jinnitis argee maalis argee jedhee bakka hundattuu yoo himu ta'e namni kun ka'umsi kun eessaa akka ka'e intala tana tokko lafa mara jedha hiyyaata. Yoo kudhu hedin bootu yoo hin godha jechuudha ifaan bilisatti. Kunillee beekuun dirqama. Garuu maaliif nama dhiifama nama gaafateef ati dirqama irra darbitee fi ammallee yoo inni itti deebi'e sadaffaa yoo deebi'e kanas dhumate ilma namaa kana yeroo lama qofa irra tarta. Yeroo lama irra tarta yeroo sadaffaa dhuma isaa murteessa dhumaatti. Sini galee
lola shamarranii yoo jaalalleen keessan balleessaa san ifamsi gaafate okay wajjin jiraadhu yeroo lammaffaa carraa lama kennita. Carraa sadaffaan inni garaa isaa kutatee deema. Maaliif ree carraa isaa sadaffaan innis waan balleessu hunda waan beekuuf garaa kutatee deema jechuudha. Kuni dhimmi kanaa kana jechuudha. Obboleen kiyya waan namni balleesse atiin balleesse anin balleesse jechuudha. Nama jaaladhe irratti balleesse ani akkuma taa kiyyaatti ani nama jaaladhe ta'ee nama kaamutu yoo balleesse dhiifama dirqama dafee duusutee nama san gaafadha. Nama saniif ofiif kabaja qabaachuu qaba jechuudha. Gaafa ofiin tursa kabaja qabaadha namallee kabaja. Yoo nama san dhiifama gaafanne tuffattee yeroo hundumaa nama hundi tokko amma istaayilima ofii ilaalanii bakka kalmatu ilaalanii nama dhiifama namaan goonatu jira nama akkanumaan fakkeessutu jira jechuudha. Keessattuu dhiironni jechuudha. Dhiironni keessattuu dhiironni hin fakkeessu. Wantoota amaloota akkasii qabu. Nuti mootiyyuu amala akkasiitu qabaachuu hin taane amaloota akka gaarii qabaachuu hin dirqama kenna. Kanaaf viidiyoo keessatti dheeressee jira. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti yoo yaada qabaatan yaada keessan koomentii nuuf kaa'aa jechaa. Wanti kun hammam isin fayyada hammam isin fayyadne barumsa qabamoo hin qabu. Ilamunaa isin sirreessi ilamunaa isin akkas godhu yoo keenya taataate haala wasa haala. Ana mallee taanaan qophooftuudha. Duma asiin dogongortee jirta haasa kee dogongortee haasa kee sirreessi. Waan hundumaa keessattuu akka isin na gorsanaaf goddan yookiin immoo namoonni nama arrabsitan immoo warroonni nama arrabsitan billeessa nama arrabsitan afaan keessanitti adda godhaa isin jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namoonni natti qilleetta yoo jiraatte ifama.